Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya mudannoo ajaa'iba guyyaa irraa akka tasaa yeroo hirribaa ka'u viidiyoo dhaga'e viidiyoo sunis maal inni hordoftoota kiyya keessaa namni tokko akka gaafii jaalalaa naa dhiyeesse wayii na bira ga'ee hedduu nagaarrame hedduu na ajaa'ibsiise deebii kiyyallee namoonni nan hin beekne na bilbilanii na gaafatanii haa ta'uti deebisee jira mee jaalala akkamiitu nama kana qabe akkasumas immootu maalirra sababa maaliitiif namni viidiyoo namaa qofa laaleetiniin jaalalli keessa galaa kan jedhu achumarraa dhageessanii viidiyoo akka tasaa sagalee waraabame san miidiyaa kanarratti arge mee anillee waan isaan jedhee fi akkasuma deebii isiidhaaf kennetu jira waan ta'eef achumarraa hordofa viidiyoo kana dhageeffadhaa itti bu'aaraa hundumaafiyyuu asirratti kan hojjennuuf jaalala keessa nama galchuuf osoo hin taane jaalala oromummaa akkasumas immootu hojiilee adda addaa odeeffannoo garaagaraa isiniif dabarsuudhaaf isiniin jedha. Jaalalaaf kabajaa hunda keessaniifuu walqixa kan ta'een kabajachuudha. Hundaafuyyuu viidiyoo irraa hordofaa deebii kiyya nan jaaladhaa fi hin jaalanne kan waliin hordofnu ta'a turtii gaarii naaf qabaadha. Hayyee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirra jirtu hordoftoota Mubee Show guyyaa hadhaa waan ajaa'ibaa sidii qabadhee dhufe innis eeyyama obboleettii keenyaatiin jechuudha. Obboleettiin keenyas hordoftuudhuma yuutuubii kootiitii isinillee yeroo dubbattu keessatti in ibsiti. Ati rakkoo keenyaaf nu quuqamtee rakkoo keenyaaf nu dubbatta. Kanaaf kana waan kana dhossaadhaan nama kana naa gaafadhu yoo inni hin didate immoo hawaasarra qilleensarra naa oolchii waan jettee naa eeyyamteef abbaan dhimmaallee gaafadheefi jennaan abbaan dhimmaa lakkii jedhee deebisee jira. Garuu isin dhagahaan jirtu kilooroksiin dhugaa ofan ajjeessa jetti. Mee sagalee dhuma sirraa taraa tokko tokkoon dhaggeeffannee walitti deebinu kaardiidhaan dawwaltii obboleettiin keenya kaardiidhaan dawwaltee himatti malee akka namaa WhatsApp yookiin immoo waan biraatiin miti jechuudha. Innis immoo kan isin jaallattee obboleessa keenya Reedii Adam Tuub yuutuubii isaa jalatti waan inni gadhiisu waan tokko kalas jaalalli gaa waan barbaade irraa nama qaba akka barbaadetti nama qaba. Mee walumaan dhaggeeffannee haa deebinu. Hello, boletti Kenya. Hello. Kaardi anda walte qosa jirta moo? Maal jaalala si qabe? Eenyurraa? Reedii Adam Tuubirraa. Reedii Adam Raamo. Akkamitti jechuun hin beektaa kanaan dura moo miidiyaadhuma irratti? Miidiyaa irratti. Tina softeta mo jaalala gaafatteetani Shirkii isaa argachuun dandeenye yaalla. Guddaallee nama miidiyaa hordofuun biyya afadataa isin argatte malee. Ayyeeshi maal akkan sii godhu barbaadda? Maal si gargaara? Yoo haasawee gaafattanii yoo ati ijoollee isaati? Ana ijoollee arsiiti baatu. Rakkimee waan inni jedhu WhatsAppiidhaan na dubbismee WhatsAppiidhaan dawwali WhatsAppii keesseef godhadha. Eshe boletico. Why he knew that why was it in the day from an undergad? I was ready. I'm a good daddy. I'm a good Dakalas. I see Marresin ready. Let's see nothing. You got to La kibollahi media basu ko famiti jallate miti si gabadde la nu garabbi wallahi nar katilamne ammas gabadde tani WhatsApp ngi la kosuma kana miti amma la koso WhatsApp ngi dikanan debisa isumarra dageessa Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya wallahi sagaleeni baay'eedha mucaanii rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa jirti akkuma beekamu jaalalli jaamaadha sagalee ta'uuf hin gaariidha egaan wanni isinii akka inni miidiyaa irratti dhiyaatuuf barbaaddee fi akka namni isa beeku itti himee fi jaarsummaadhaan viidiyoo kanallee biraan ga'ee akka namni yani murteetu murteessu Reedii Adamiin malee jiraachuun danda'u yoo Reedii Adam waan kana irratti deebinaan deebifne rakkoo hamaan ofirraan ga'a an mana xalabaa keessan jira namallee hin beeku miidiyaallee baay'een fayyadamu kanan qabu
YouTube dhuma isaati lakkoofsa keeyyuu ijoollee kadhadheen fudhadhee kan jedhudha. Egaan obboleewwan keenya asirratti sagalee kana wanta dhiyeessuudhaaf dirqame namni tokko tokko miidiyaa kanarratti calliseetuma shamarran keenya dhiifama naa godha. Callistaniidhuma namni kun nama akkamiiti naaf ta'amoo naaf hin ta'umoo wal arginamoo wal hin arginumoo ani jaalalli fageenyaa kun ani deemni ba'ee dhufuun beeku. Callisameedhuma jechuudhaatu waliin naasaamin yeroo hedduu shamarran onni isin kuftanuu fi utuu nama naasofsiisin. Fakkeenya tokko amma Abdii Geetaachoo Abbabee yeroo inni kaa'idhatu namoonni abdii irraa qaban jechuudha. Namoonni callisaniidhuma hojii isaa jaallatanii miidiyaa irratti isa jaallatanii utuu waa tokko san gaafatin akka waan kan isaanii ta'etti footoo isaa hammatanii bulaa turan piroofaayilii irra kaa'atanii suuraa isaa miccisiifatanii kubbaayyaa hojjechiifatanii ta'aa turan. Kubbaayyaa cabsuun gaafa inni kaa'idhateera jedhamu yaa rabbii kottuutii natti miyaa balu kottuu sobanaan jedhi gaa coggarraan kun garagaleeraa maal jettu. Shamarran keenya dubbiin akkasii miti. Yoo nama jaallattanii gaafachuun saalfiin qabu gaafadhaa. Yeroo gaafattanii kaatan immoo yoo abbichi lakkisiniin jedhee yaani wanni inni isin fayyadu hin jiru. Bakka lakkii jennaan shakki yookiin jaartii qabaa yookiin jaalallee qabaa yookiin immoo calliseetuma jiraachuu barbaada waan ta'eef kuni saalfiin qabu natti fakkaata akka kootitti. Dubartiin dhiirota jaallatti tokko gaafachuun yeelloon qabu natti fakkaata akka kootitti jechuudha akka yaada kootitti. Dubartii tokko dhiira tokko jaallatte yoo gaafatte wayii miti. Garuu immoo akka nama keenyaatti akka dhiira keenyaatti immoo yoo dubartiin tokko dhiira tokko jaalala gaafattee akka cubbuu wayii isiitu na jaallatee dhufee maal silumayyuu sinna jaallatee dhufee maal waan akkasii kun mul'ata nama danuu biratti argeeraan. Dubartii dhiira jaalala gaafattee jennaan dhiirichi silaa seeftii si eegee kanan jaalladhurra kan na jaallattu naa wayya jedhee ankabaa akkabee sabaayiidhaan waan gagaarii godhee fi jiraachuu danda'u. Situ na jaallatee dhufe maal abbaa keetii gaafuma duraati kanaan natti dhufte akkasii ergati natti dhufte akkanan ta'e ergati jaalala gaafattee akkana ta'e maal jechuun nurraan eegamu. Maaliif dubartiidha dadhabduudha. Nu jaallatte waan ta'eef yoo jaallanne dhugaalumaan jaallachuu yoo hin jaallanne immoo lakkii obboleettii koo akkasii miti dubbiin jaalalli miidiyaarraa kun tarii hin fayyadu walirraa fagoo jirraa. Deebi'ee immoo ani naman jaalladhu qaba yookiin bakka jira miti waan tokkoon gorsinee tasgabbeessuu qabna malee nu jaallatteetti jennee itti boonuun yoo akka carraa ta'e immoo nu jaallatteetti wal jaallanneerraa wal fuunee jennellee akka carraa dubbiin rabbi namaan galuu wal bira dhufuun yookiin immoo wal fuuchuun isin malataa yoo wal fuunee jennellee siluma sinna jaallate malee ansin jaallanne sinna kadhate malee of jajuu wayii qabna dhugaa rabbii dubbachuudhaaf boonuu wayii agarsiifna. Kanaafuu shamarran amma danda'ameen yoo jaallattanis callisaatuma ittiin haasaa dubbisaa akka inni jaalala isin gaafatu godhaa malee nama keenya kana dhattanii jaalala gaafachuun kun ana biratti hin deeggaramu. Hin gaafatina inni isin gaafatu yoo ta'e haala gaarii itti agarsiisaa sabaayii gaarii akka inni si jaallatu akka inni si gaafatu gochuu danda'uu qabda malee amma danda'ameen jechuudha. Namni keenya kun akka nama Hindii yookiin immoo akka nama Faranjiitii miti. Style waan jedhamu jira akka aadaa Faranjii fi Hindiitti. Indoon nama wal jaallatan jechuudha. Wal darbatanii baabura keessatti fa'aa wal darbatanii wal taqqasanii maal jedhanii bakka intalli yoo jaallattes akka inni isii jaallatu gooti malee jaalala yoo gaafatte badaa achiin ba'uunatti fakkaata. Garuu hundaa miti dhiirris kaa hundaa miti tokko kan dubartiidhaaf yaadu jira isiin nuti na jaallattee jennaan an mataarran kaadhee wajjin jiraadha maal kan jedhu sin jira. Hundaa miti kamiifuu wanti kun barnoota isinii ta'a jedheen abdii qaba. Galatoomaa ulfaadhaa hunduma keessan rabbiif jecha isin jaalladha. Yaada keessan komentii irratti barreessa. Namoonni jaallattanii dhabdanii jirtan ergadhaa sagalee keessan miidiyaarra isinii oolchina isiniin jenna. Ammas immoo warri mudannoo adda addaa qabdanu kunoo lakkoofsa bilbilaa kootii isinii maxxansee jira. Kottaa waatsaappiin na dubbisaa. Warri miidiyaarra isinii ooluu barbaadan waan isin ergattan miidiyaarra isinii oolchina isiniin jedha. Galatoomaa.